lapheen kee siif habamanu afurri qulqulluus lapheen baname boo waaqayyo ammallee si jaallata waaqayyo si jaallata na jaallata wallahi nin beeka rabbiin isaan na ummate si kadhannaa ijji kee habanamu lapheen kee dhagaafun cabu guyyaa tokkommoo ijji yabana ay ballana seete jaamana ajjiin dhufaadha jireenya No. Awal, awal, ustana. Tadachu jirtami ja. Yero kam manafikani jecha ultani aramo tadachu jirta. Ayye tole hatamu. Ayye garana debina. No, takana ma nadrabsini. Sinu na arsitani suwali na sama janna ma nadrabsakka nutiyat. Kawatu kusini jiram hakkenya nama ko ayye garana debina. Yero takamela misati wajina sa. Yo me wanda debirat muta isa wajina sa yero takana mus. Ayye lammi saf dubaddu me. Ayye nagar nudwa subniti tola. Ayye tole. Nago mana subnani akkasumatti wajina subna tayyatama. Akin sinjere Yesus daddabe jira mu daddabe jiru. Wadi galatti. Yesus foon saatin daddabe qorame jirasi mo'ee jiras. Ani kasin jedhe Yesus dadhabe jira mo dadhabe jiru jedhen jalqab. Nanis kanan sin jedhu Yesus foon uffachuu isaatiin dadhabe jira waaqummaadhaan muun dadhabne jedhe. Okay. Yesus foon uffachuu isaatiin dadhabe jira. Waaqummaa isaatiin muun dadhabnes mul'annes hinduunis. Waaqummaan isaa eessa jirti? Bakka hunda. Everywhere. Yeroo Yesus lafarra ture san eessa jirti waaqummaan isaa? Yeroo ni dadhabu san. Waaqummaan isaa yeroo hundaa bakkuma hunda jira. Akkuma abbaa. Akkuma abbaa bakka hunda jira? Yaa. Maal jechuudha sa Yesus wayita lafarra jiru san waaqummaan bakka biraadhaa jira Yesus ammoo Maryam irra dhalate. Ka Maryam irra dhalate maalidha re? Ka Maryam irra dhalate maalidha? Waaqa moo namatu dhalate? Maariyaam irraa kan dhalate waaqa guutuu nama guutuu yookiin immoo ilma waaqayyoo jechuu dandeenya. Amma kun waaqa guutuu nama guutuu jettee kun. Kan dadhabe hoo maalidha? Maaltu dadhabe? Nama guutuu waaqa guutuu dadhabe miti? Waaqummaa isaatiin osoo hin taane foon uffachuu isaatiin dadhabee jira. Kan dhalate hoo waaqni dhalata maal kun tokko maati? Waaqni dhalata maaliin dhalate re? Namummaan dhalate moo waaqayyooti? Namummaadhaan dhalate. Waaqummaadhaan dhalate. Waaqummaadhaan on dhalanneemi? Waaqummaan dhalatee jira? Waaqummaadhaan durumaan dursee kan jirudha. Dhalatee jira ayyuu siin jedhe. Maryam dhalatee jira waaqummaadhaan. Maariyaam irraa waaqummaadha dhuuntaan foon uffachuudhaan dhalate. Waaqummaadhaan dhalatee jira siin jedhe ani namummaa siin gaafanne waaqummaadhaan dhalatee jira. Waaqummaadhaan osoo hin taane foon uffachuudhaan dhalate. Okay, kan dhalate sun kanaafuu nama malee waaqa miti jechuu kan dhalate sun. Kan dhalate sun waaqa guutuu nama guutuudha. Maal jechuu jira amma waaqummaadhaan hin dhalannee naan hin jenne ati. Soo waaqummaadhaan durumaan dursee kan jirudha siin jedhe. Dhalatee jira ayyuu siin jennaan hin dhalannee naan jetteemi. Kan dhalatee foon uffatee amala lama fudhatee tokko amala waaqummaa qabaa tokko immoo afaan amala namummaa qabaa soo namummaadhaan mul'ateedha. Sagaleen dura waaqni dura turu ilma waaqayyoo jedhamuudhaan waaqa guutuu kan ture deebi'ee namas ta'e nutti mul'ate jechuudha. Maal jechuudha maal jechuudha waaqatu namatti jijjiirame jechuu keeti moo ilaa waaqatu namatti jijjiirame jechuudha moo maal jechuudha re waaqatu nama keessa jira jechuudha moo fakkeenyaaf maal jechuudha re fakkeenyaaf awwal kasim walaallee namadha yoo du'e achumaan hafa Yesus garuu waaqa waan ta'eef hin mul'atu siin duusii qaama isaa ilaalu yoo rukunnes waan tokko illee hin ta'u waaqummaa isaatiin jechuudha. Kana jechuun ilmi namaa waaqa guutuudha namas immoo ta'ee ni mul'ata jechuudha. Allahu akbar. Maal Yesus mul'atee jiraame boo maal barattoonni wajjin deeman turre Yesuus wajjin? Maaliin mul'ate?
waaqummaadhaan immoo foon Maal Yesuus? Maal waaqummaan kaminidha Yesuustu mul'atee siin jedhe malee ani waaqummaa isaa maaliif beekaa? Waaqummaa waan jedhamu wayiidha waaqummaa wanni jedhamu amalaami. Waaqummaa jechuun akka ati beektutti amala waan tokkooti immoo si galtee personiidha immoo adjective yookaan ammoo waan namni ittiin himamu hima wayiiti. Awwalo. Waaqummaa jechuun uumaa kan hin mul'anne bakka hundatti kan argamu. Waaqummaa jechuun waaqaa miti bar waaqummaa jechuun amalaadha bar personiidha miti yookaan ammoo waan tokko waan ibsuudha miti zaata miti akka arabifaatitti. Si galtee waaqummaa jechuun waan ittiin himamu tokko waan waaqni ittiin himamudha. Si galtee waaqummaa Yesuus Kiristoos ni dhalatee oguu jettu nama dhalate naan jette. Okay. Waaqatu nama jijjiirame jettamoo lakki waaqatu mucaa dhalate kana keessa jira jettamoo akkamitti ibsuu dandeessame? Akkamitti si ibsaa jeneraalii waaqayyoo jira. Abdii jirta abdii yookaan munziru jirtanii? Munzir jirta Abdul Fattaan Faati? Jirra Ustaaz. Dubbadhaame Abdul Fattaa dubbadhu meen dhufa inshallah. Salaan illee na biraa gaheeti akkanuma taa'ee dhufa tole. Ayyee taate inshallah biiznillah. Dubbadhaame ayyee tole. Salaata na biraa gahe. Okay. Lammisa. Hayyee kam? Nagaadhaa fayyuma. Galata waaqayyoo. Baga jiraatu. Egaa yommuu kadhattan Waaqa irra jirtu abbaa Yesuus yaa Yesuus jedha kadhadhaa jedhe ta'i hin jedha akkas jedha moo yaa abbaa jedha yaa abbaa jedha. okay goobas ana kadhadhaa jedhe moo abbaa kadhadhaa jedhe Yesuusifan dhufee barsiisaa namas shawwada Abbaa. goobas hayyee egaa yommuu kadhattan itti fufi Maqaa kee qulqulluu ta'ee haa eegamu. maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu yaa abbaa Mootummaan kee haa dhufu. mootummaa Yesuus moo mootummaan kan kee mootummaa kan koo jeemo mootummaan kan kee Mootummaan kan kun kan waaqayyo waan rabbi. ka abbaati moo kan Yesuus Kan abbaa. okay mootummaan kan kee haa dhufu hayyee ammas itti fufi Jaalalli kee waaqa irratti akka ta'u. jaalalli kee waaqa irratti akka ta'u lafa irratti haa ta'u tole jaalalli kee keenyaa miti kee Soora har'aa boru barbaachisu har'a nuuf kenna. Soora har'aaf boru barbaachisu nuuf kenni yaa abbaa jedhaa kadhadhaa jedhe Yesuus abbaa anaa miti abbaa ajaa'iba bara. Akkuma nu warra nu yakkaniif dhiifne yakkaa keenyas nuuf dhiisi. Eenyu yakka namaa dhiisa eenyu yakka nama Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif yakka nuu dhiisi jedha eenyu kadhadhaa jedhe ana kadhadhaa jedhe moo abbaa kadhadhaa jedhe akka yakka nuu dhiisu. Abbaa kadhadhaa. Peenteen eessaa fidde duba Yesuus cubbuu keenya nuuf dhiisette. Yesuus nuu di'e jetti Yesuus abbaa kadhadhaa jedhe yakka keenya nuu dhiisi. Haleluuyaa. Yaa jarana. Anaa jedhe mosiifaan wangeela keessantu jedha. Wangeela jedha kana morma. Akkana hayyee itti fufi. Qormaatattis nu hin galchiin. Akkana yaa abbaa qormaatatti nu hin galchiin nu oolchi malee. Yesuusii miti waaqayyuma abbaa kaa kadhatamu. Mootummaan kan eenyuti? Ulfinnis baruma baraan kan keeti. Kan Yesuusii kan kooti jedhe moo kan abbaati jedhe? Kan abbaati. Mootummaan humni ulfinnis kan Yesuus moo kan abbaati? Kan abbaati. Yesuus ni kiyyime moo dhugaa dubbate? Dhugaa dubbate. Yesuus dubbii Yesuus fudhatamoo dubbii paastorootaa fudhata? Dubbii Yesuus jedheen fudhadha. Yesuus itti Goobas. fufee waan jedheef. Itti fufi ammas itti fufi. Kudha arfaffaarra namootaaf irra daddarba isaanii yoo dhiiftaniif Eeyyee. abbaan keessan inni waaqa irraa immoo isiniif hin dhiisa. Eenyu kan namaa dhiisu cubbuu Yesuus immoo abbaadha. Abbaadha. Haleluuyaa. Yesuus maal namaa dhiisa iyyee? Inki jibe Yesuus. Naafi ati namaaf cubbuu okay namni hundi bari Yesuusis waan gari namaa dhiisu akkuma nuti yakka walii dhiisu ayyoo ammas arrabse yoon qabeenya keessaame maatii ta'e yoon ajjeese naa dhiisuu dhiifama naa godhuu hin dandeessu. Nan danda'a. Arrabsoon ajjeesuun nama saamuun cubbumoo cubbuu miti. Cubbuudha. Waan san naa dhiisuu hin dandeessu ati.
Indis taka. Eeyyo. Waaqayyo jecha si dhiise birri sirraan fudhadhu na arrabsite irra si dabre akkuma nuti gartee yakka walii irra gartee irra dabrinee walii dhiifnuti yaa abbaatillee nu dhiisi gartee yakka kan cubbuu kan jedhaa kadhadhaa jire cubbuu kamiif Yesuus du'e waa dila kana hunda Yesuus kadhannaa jedhee kan barsiise gooftaa Yesuus dubbii Yesuus ni fudhatamoo hin gattasiifan.